Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Hoogganuun bishina guddaa gaafata, obsa guddaa, tasgabbii guddaa gaafata, bitaaf mirga dhiyoo fagoo ilaaluu gaafata, baay'ee dhama'us gaafata. Warri hoolaa harkiftanii mana namaa dhaqxan isinuu mataan keessaniin hoolaa. Kabajamoon kanaan booda pirezidaantii keenya ta'an kun muuxannoo kabajamoo pirezidaantii keenya duraarraa adda ta'u taanan rakkoodha. Kan sirriitti ilaalu. Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Alhamdulillahi wa shukru lillahi. Oromoo keessatti hundi keenya waan nuti baruu qabnu nama gammachiisuudhaaf hin hojjennu qabsoofnu nuti. Yoo kaalkuleeshinii sanaan ta'e gaafa namni harka walitti nuu dha'u ho'aa onneen nutti dhaga'ama. Gaafa xinnoo immoo fuula nurraa galagalfatu immoo qabbanaa deebi'aa golatti galaa yoo ta'e qabsoon keenya fiixan ba'u. An Oromoodhaaf maaliif akkan qabsaa'u beektu? Isinitti himu ummanni Oromoo gadi ba'ee hiriiraan akkana simatu yookiin caffeenaa afee akka inni na simatu miti. Kan ani qabsaa'u saba kanaaf gammachuu sammuu qabaachuudhaaf dhuunfaa koodhaaf mataa kootiif gammachuu sammuu an Lammaa Magarsaa Waaqoo akka ilma Oromoo tokkootti lafa kanarratti dhaladhee saba kanaaf maalan hojjedhee darbe dhaladheen jiraadheen darbe moo akka ilma namaatti saba ofiif maatii koof maalan hojjedhee darbe jedhe gaafan aanumti deebise of gaafat ofii koof deebii laachuudhaaf sammuu koof. Namaaf hin qabsaa'u. Yoo namni akka warqa amma isin itti walitti dhooftan kanaaf akka namni harka walitti nu rukutuuf akka namni yeroo hunda nuti sagaduudhaaf qabsoofna yoo ta'e gaafa inni nuti sagaduu sana nurraa dhaabu golatti galla hin ta'u. Sana ta'uun qabu madaalliin keenya. Takka itoo sin beekinis si jaallata itoo sin beekinis si jibba. Takka beekees akka baandiraa ganama ol si baasee galgalas gadi si buusuu danda'a. Madaalliin qabsoo keenyaa sana ta'uu nurra hin jiraatu. Mataa keenyaaf gammachuun sanaan argattan mileenara taatanii argattan qabeenya mileenara taatanii argattan dhugaan isinitti